السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربين حالا كانت قويا في الاتماع قويا جمعة مقالة روبي مسجد النورتي مرساسة دفا وكان نتفكاتا أكا ولا قرب ربين نو أنجسي إن شاء الله يروق قبل كان الرتي يرقاتو كتوكو ولين إلى الله يجو ربين قرآن ساكي ستي سورة الملك سورة تبارك الرتي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربين تولسا بلتي موتمان هندي هركسا كنتئ تولسا بلتي جل ربي يجوني الذي خلق الموت ربي يجوني إسا دعاء ميجد والحياة jireenyas kan uumee jedha maaliif du'aaf jireenya uumee jennee gaaffii yeroo nutti ka'u achuma irratti maal nuun jedhe liyabluwakum isin qormaatuudhaaf isin qorachuudhaafi jedhe maal inni qormaanni sun jennaan ayyukum ahsanu amalaa jedhe isin keessaa eenyuun keessantu irra caalaa hojii bareedaa dalagaadha hasan hin jenne rabbiin أحسن جد أحسن الرجال كان توجه أكا قرآن كن نتبسطي آيام كن أكا نتموتي ربين دعاف جرين كان أومي قرمات هاف قرمان نسونمو يروبي دنيا جرو أنيوتو الرجال خجي بريد دلقال قرماني خجي دان دفي وان ملتو وان دلقمو waan itti wal dorgomanu irra caalanii argachuudhaaf nama biraatiin dorgoma hojiin sun dorgommii keessa jira jechuudha wal dorgomuu keessa jira jechuudha caalanii argamuu keessa jira jechuudha malee dalagnee qoftiin gahaa miti caalanii argamuun wanni jedhamu ahsan ta'uudhaaf yoo kan biraa dhufe hasanitti gadi deebi'a irra caalaala jennee kan nu dalagne namni irra caalaa nu caalu gaafa argame irra caalummaan isaa jalaa fudhatama jechuudha kanaafu yeroo hundumaa akkamitti hojii irra caalaa dalagnaa jechuudha irra caalaa gaafa jennu waa'ee ibaadaa qofas miti namni hedduun waa hunda ibaadaatti fassaree akhiraatti fassaree diinitti fassaree kaan immoo muslimni dadhaba muslimni hanqata muslimni miskiina haala kanatti kan deebise waan rabbiin umumaan fide fuudhanii hedduusaa gadi hiikkaasaa gabaabsanii kun kan diiniitii jedhama duniyaa wannaan isa duniyaa keessa jirru ta'e jechuudha rabbiin quraana keessatti muslimoonni akka ol aantummaa qabaatan barbaada haqqiin ol aantummaa akka argatu rabbiin barbaada mu'minoonni caalanii akka argaman barbaada caalanii argamuun kun immoo lafa duwwaan dhufu darajaadhaan ol aantummaan argachuu namni barbaade quraanni foormulaa isaa karaa isaa kaa'ee jira maal inni karaan isaa yoo jenne wanni afur quraana keessatti himameera yoo dhaabbannee ilaallu wanni rakkisaa ta'e maal inni akkuma sila jedhee hojiidhaan wal qabatee dorgommiin rakka jiru irraanfatamee hojjechuun qofti kaayyoo ta'e hojjechuun galma wahii gahuudhaaf gaafa sana dalagnu wanni lafa irratti mul'atu jira sanaa wajjinii wal dorgomsiisaarra muslimuma ta'uu keenya qofatu akka waa hunda fitneetti muslimni of ilaalee nu warra muslimaatu nassaramaa jedha nu warra muslimaatu jannata seenaa jedha nu warra muslimaatu olaantummaa argataa jedha alal ardal waaqee gaafa deemnu kan bakka hedduutti rakkataaru muslima kan injifatamaaru muslima kan ari'amaaru muslima kan diinagdeen harkan jirre muslima kan hojiin isaa bareedeen argamne muslima waa hedduu irratti dudubbeet tafneer biyya alamaa yoo dhaqxani warri godaananii biyya adda addaatti faca'an warra muslimaati biyyi immoo itti godaananu biyya kiristaanaati afaaniin immoo nutu caalaa jennee iddee hundatti dubbataar maaltu kana ta'e jennaan rakkina wayitu jira jechuudha hamma rakkina sana barreessirreessu nutti quraana keessatti rabbiin nu himeera maal jedha laysa bi amaaniyikum ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا
يجزى به أكسين هويتني متي أك ور كتابا سن كريستانا في يهودانس هوني متي أك جرفت أن سنس متي مالنا من يعمل سوءا نمي هجي قد دلقه يجزى به جزاء ساني أرغتا دنيا تسني أرغتا آخرات تسني أرغتا مالي مسلم وانتانيف دوغور دلقا هجي قد دلقا أجرين سانو تنفتون جدمو نمي قد دلقه أجرين قد إرمسانة تنفت نمي وانغاري دلقه وانو مغاري سانة تنفا ورقانيس يهودانيس نو يهودا وانتانيف ربي واهندان نو برجرا جدن ورّي نصارى سكنا جدًا ورّي مشركا سكنا جدًا ورّي مسلماس كنمو كن جدًا ورّي صحاباتيني جرّرتي بوي ليس بأمانيكم أكسم فيتن سنسمتي ولا أماني أهل الكتاب أك ورّي كتابا سنس حواني فلن سنسمتي من يعمل سوءا يجزى به نمي هجي بدا دلقي نمي هجي قد دلقي أكو مدلقي سنان قد انسون اتلفتي مسلمو أنتانيف نفت قرآن كيست قافلالو كران التين درغمنو كران التين صدرك أرغتنو ربي نولكا هي كائر جركنا ولي الله لمي توقفا ربي ملجأ سورة الكيستي ربي ملجأ علمي الأول كبسيسي مالني آياني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كان أرغمو لما ستلك كوامير مالجأ مي isin keessa warri amaneefi warra beekumsa qabu rabbiin darajaadhaan ol fuudhee jedha maaltu ibsame waa lamatu ibsame tokko imaana tokko beekumsa imaana qaba beekumsa qabu yoo jenne hin ta'u lammanuu wal duuka imaanni kun islaamummaa qofatti amanuus miti imaanni kun jireenya duniyaa keenya keessattis nam milkaaha bakka kanan gahaa وانا بربادين أرقدنا جدني أمنوني أتشكيس جرتي مالي في رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثا مال جدن ربين حديث القرسي كيستي أكنا جديرا أنا عند ظني أبدي بي غربتشكو أكا أنا يادتنا أرقتا أكا ربين إس سموسا كيست قلبيسا كيست أكا مت ربين لا لا كنجدوسون جرين يسارتي سمتي تنفايتشو كان يتشوني وان آخرا قفان أمنو مت إيمان مطلقا أكا دينت كافدوفن أكا دينت أكا ملكاهوتس أكا إنجفتشوت أمنوتس وانا دادات كافدوفن سنرتس كنجر لما لكوفنا متي مالف مالي إيماناف علمي لما سدفانو إيماناف علمي قفتن قهو وجي بربادا أمن نجلني تيني درجان انجرو بيكني را مال فيدا بيكون يوتيني وجني بيكون كايونسا هوجچو دافي علمين كان برتمو بيكمسي كان سسابمو مال غچو داف اتي وجچو داف كنافي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ور علمي قرأي عالم جدمو داف يو كان مور وان بيكن رد اوف فوداني ملسو داف يو اكسف كايونسا تاي كسارا اكته حديث كيست كنيمن كناف ربين جهنم نمكنا قلشا جدا بيكم سكرو نبرت ما نكايون جرا جنان كايون جرا وجچو مت عالم جدمو بيكا جدمو ركايون امته وان بيكن رتي اولتاني ملچو دفدين جرا مله حجتني بيكم سجراسون جرس فيدي بيس فيدي ربين برتس قرماتا كدبر فتنو مت يوغا فسنته كفاتي تايچو صدف مالني جنرا هوجيدا درجان توكو كانتين أرغتمو صدركان أول كنفولمو توكو ماليني هوجيدا مال جلا ولكل درجات مما عملوا هندو مجراتيف درجة ربين كائرا مالين مما عملوا وانو موجتنين أكو مجر وجتن سنة درجة أرغتون نمتكو أرغتي بكو مزانا درجان سا قدالان كان ديميس أكو مزانا مما عملوا جد ربين متي hojjechuudha hojiidha wal qabata otuu wajjatin darajaa hawwon injiru ta'ani nu akkasi warra baluuti warra kanaati warra sana kana yoo jenne yoo qabatamaan hin wajjanne injiru jechuudha sadaffa afraffaan immoo maalinni qabsoodha jechuudha hojii wajjanne callifnee taa'u miti hojii wajjachuun jijjiirama fiduun milkaahuun qabsoo barbaaddi maaliif
duniyaa kanarratti nu qofaa miti kan jiru nama hedduu jira fedhii hedduu jira qaama hedduu jira galma hedduu jira hundinuu kan ofii qaba achirratti immoo sayxaanni jira achirratti immoo nafsiyyaan jirti achirratti munaafiqni jira achirratti immoo ummanni kaan jira hedduudha kan jiru kanaa waliin gaafa hojii hojjennu ofii wajjiniin qabsaa'uu nafsiyyaa waliin warra diinii keenya gufaa adda addaatti fiduu barbaadu qabsaa'uu barbaada kanaaf rabbiin haala kana keessatti maal jedhe waa'ee kanaatiin wal qabsiise ayaa quraana keessatti والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم درجات جل ربي ورّا نفسي أوفيتين قبيني أوفيتين قبساه درجات ألفو درجات جراجل خرانتين أفرفان صدركان أرغمو خراتين قبساوتين أما أسكيستي ورفني أفران كان قوتنان درجان كينيا أولكا دنيا رتس آخرة رتس كنوا أجتس إيماني برباچسا أستس إيماني برباچسا ملكاهو داف أجتس علمين برباچسا أستس علمين برباچس أجتس وجيب برباچسا أستس ملكاهو وجيب برباد قبسون أجتسين برباچسا أستسين برباچس كان الرقاب بني غافلالو إيس جرا كنجدو أفلالون برباچسا دا أكا ربين نور رافئت سلا كنجدتي مالفو ممني آيان إفقود إيخ ربين نتمي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا يروكم الرانفتنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا إسن قرماتشو بربادا إسن كيسا أينوتو الرجالة وجي بريدا دلقا الرجالة وردلقيتو ددركا أرغتا صدركان درجان كان دفو الرجالة caaluu dhaaf immoo karaan jiru karaa afran kan hawwiidhaan caaluun hin jiru fedhiidhaan caaluun hin jiru ta'anii abjuudhaanis caaluun hin jiru hojjechuu barbaada amanuu barbaada ilmii barbaada qabsaa'uu barbaada sana malee hin jiru jechuudha yoo akkanatti mul'anne malee caallee dhufuun hin jiru warri qara'uu hin barbaanne warri hojjechuu hin barbaanne keessattuu dhaloonni amma gadi dhufaa ol dhufaaru kun rakkinni maal inni karaa gabaabduun eessa jirtidha aqwaaraachidha waa hundarratti ilmis taanaan akkamitti malee nu ta'abbiin barbaannuu jedha duniyaas taanaan ta'abbiin barbaannu aqwaaraachiin eessa aqwaaraachiin barbaaduun bareeda garummoo wanni hundi aqwaaraachiin qabu wanni aqwaaraachiin qabna jira dirqama keessa garaan bahuun barbaachisu jechuudha beekumsaaf wanni isa bakka bu'u hin jiru beekumsuma bakka karaan biraan jiru akkamitti barannaa nama beekum bira dhaqanii ta'anii barachuudha yoonuu hin baranne rakkinatu nu mudataa deema maaliifi biyya keenya keessatti ummanni biyya baay'inni isaa guddataa deemaara guddataa deemuun kun khayriis qaba fitnaas qaba khayriin akka biyyaatti ummata guddaa qabaachuu waan gaariidha waa hedduudhaaf fitnaan isaa immoo ummata guddaa kana maalitti goonaa kan jedhu gaafa dhaabbanneedha yoo warri ulamaan qabnu du'aatonni qabnu hayyoonni nu qabnu nama finni jara bakka buusaa hin deemne ummanni kun baay'atus jaahila baay'ataaraa jechuudha maaliif warri keessa baratee ilmiidhaan darajaat sadarkaa gahe waan adda addaatiin darajaat warri gahu yoo keessaa hirrataa deeme ummanni kun sirriirra hin jiru haala dhaabbannu keessatti dorgommiin kun ilmiidhaanis akkamitti darajaa irra geenya namni jiru of dhaabbatee ilaalee akkamittan kallattii hundarratti sadarkaa ol aanaa guddaa irra gahaa kan jedhu kana yaaduun dirqama keenya tokko tokkoon keenya maal naa qabattanii kaayyoon ittiin madaalamnu maalinni qormaanni sun hojiidhaa kan jedhu tokko lammaffaa hojiidhaan caallee argamne darajaa wayii sadarkaa wayii irra gahuudhaaf waa afran guuttachuu janna miti kana walii gallaan immoo waa biraa shanan isinii kaasa wanni shanan sun maalinni akka nama tokkootti namni tokko milkaa'uu gaafa barbaade waan shanan kana guutuun waajiba isaa ta'a tokkoffaa an eenyunni jedhee obbaruu qaba sammuu keenya keessa waa hedduutu shayxaannis waa hasaastee keessa kaa'uu barbaadde nafsiyyaanis fedhii wayii uumtee sammuu keenya keessa kaa'uu barbaadde mootummaanis waa wayii nu keessa kaa'uu barbaada ummanni munaafiqaas waa kaa'uu barbaada warri miidiyaas waa kaa'uu barbaada warri siyaasaas waa kaa'uu barbaada haadhaaf abbaan keenya ijoollummaadhaan nu keessa waa kaa'uu barbaadu aalimoonni waa nu keessa kaa'uu barbaadu
nama hedduutu waan nu keessa kaa'uudhaaf yaalii godhaan. Sammuun keenya mana fincaanii uummataa miti. Mana fincaanii uummataa beektu miti? Nama gara deemaa dhufetti boola. Yookiin bilishaan boola yookiin kafalees ta'u ni boola. Akkasii miti. Wanni nuu qabnu guddaan biyya duniyaa keenya irratti sammuu keenya. Sammuu keenya eeggachuun waajiba keenya. Akkamitti sammuu eegganya? Gurra keenya eeggachuudhaan, ija keenya eeggachuudhaan, karaa gara sammuutti deemu shananuu eeggachuudhaan. Namni nu to'achuu barbaade maal godha? Namni hojii keenya to'achuu barbaade maal keenya to'ata? Imaana kaka'umsa keenya to'ata. Namni kaka'umsa keenya to'achuu barbaade imaana keenya to'ata. Namni imaana keenya to'achuu barbaanne waan nu yaadnu to'ata. Namni waan nu yaadnu to'atuu barbaanne odeeffannoo nu keessa seentu to'ata. Odeeffannoo nu keessa to'achuu namni barbaade miidiyaa fi karaa nu odeeffannoo ittiin sassaabnu sanaan ala akka hin baane nu to'atee sanarratti godha. Gaafa namni karaa nu dhageenyu waa irraa barannu karaa wayii qofa ta'ee suutuma suutaan to'annaa jala ooluun keenya noolu. Mee warra ispoortii callisee dhaga'u ilaala. Miidiyaan haa ta'uu, feesbuukiin haa ta'uu, televezyiiniin haa ta'uu. Dhumarratti gaafa argitan otuma isin yeroo muraasa argitanu haasaansaa, fedhiinsaa, wanni hundisaa warra ispoortii fakkaachuu deema. Otuu immoo ispoortii hojjete waan gaariidhaaf yaan fayyadama. Haasaadhaan ta'a. Akka warra gaazexessaa asiin bahee achiin bahee maal kan sammuu keessa guutame isa isuma guutameetu gadi baha jechuudha. Kanaafu maali nu eenyunni jennee of baruu qabna. Of baruun maalinni an eenyunni. An kun nama tokkoo miti an nama hedduudha. Nama hedduu miti? Nama hedduudha. Akkamitti nama hedduu taane? Ani Ahmadiin Jabale Muslima Oromoodha. Lammii Itoophiyaati. Ilma namaati. Dhalataa Jimmaati. Ijoollee kootiif abbaadha. Haadha manaa kootiif abbaa manaadha. Haadha kootiif abbaa kootiif ilmoodha. Ijoollee obboleessa kootiif obboleettii kootiif yookaan abbeeraadha. Ilaala gara tokkoon daa'iidha, gara tokkoon barreessaadha. Utuma akkana lakkoofnu hedduudha. Lammii Afrikaati, lammii Itoophiyaati. Fedhii hedduu jira. Ana keessa. Anumti kun ofirraa utuu hin barin ganama alam manaa bahuu kaasee hamman galgaluutu waamee kan taa'aa oola. Of sirriitti olaaltan. Fakkeenyaaf nama tokko fudhaa. Namni tokko kun Finfinnee keessa fakkeenyaaf. Ganama ala konkolaataa eeggatu subii gaafa salaatu maal yaadaara? Alhamdulillah nama muraasatu dhufee subii salaate. Uummanni hedduun masjidan dhufne maashaallah rabbiin imaana keenya hadabalu nu warra muuminaati jedhe akka muuminaatti of laala. Achiin booda immoo takka turee zikrii jedhee maal jedhee hojii gaafa deemu taraa taaksii dhaabbatee taaksiin jalaa ture. Otuma eeguu sa'aatiin deemti maal inni mootummaan kun nu warri magaalaa Finfinnee keessa jiraatan kun mirga keenya hin eegamne kanan goone sanan goone kunuu rakkina karaan tolchanu maal akka magaalaa Finfinnee jiraataa magaalaa Finfinneetti yaaduu jalqabe. Otuma dhaabbatee akka jiraataa magaalaa Finfinneetti yaaduu namni ispoortii dalagu guddaan tokko dubartii tokko ala booksiin rukutu argee sawaa dallam jedhe kun namaa miti jedhe. Nama ta'uuf nama dhiisuu dhabuun immoo amma madaallii keessa dhufte amma immoo namaa miti bira gahame. Akkanuma namichi sun markaatoo dalagaa markaatoo bu'e. Gaafa markaatoo hojii isaa ga'u mootummaan gibira fidaa jedhee biyya cinqaara. Achumaan warri naggaadee kun hojii hojjechuu hin dandeenye jedhe akka naggaadeetti immoo ofiisaa boqode amma immoo naggaadee ta'e warri kun akkasii maal jedhe. Otuma kanaan oolu warri amantaa biraa dhufanii Yesuusin fudhadhu jedhan. Baraani muslimaa jedhee immoo akka muslimaatti ilaale isin immoo warra nasaaraa jedhee akka muslimaatti immoo of ilaale. Otuma takka ture oduu dhagahu Gibxiin akkana Hadaasee Giddibii kana jennaan nu warri lammii Itoophiyaa jedhee immoo akka Itoophiyaatti amma immoo of ilaale waa'ee Gibxii dubbate. Booda immoo otuma kanaan jiru dubartoonni wayi dhufanii gaafa dubbatanii waa wayi isin warri dubartootaa jedhee nu warri dhiiraa jedhee akka dhiiraatti immoo of ilaale amma immoo of yaaduu jalqabe. Guyyaatti gaggaragalaa oola namni kun isa kamtu rabbiin bilatti bakka qaba. Otuma kanaan oolu tokko dhufee waa isa baakaase. Barnu warri Oromoon jedhee immoo amma akka Oromootti of ilaalee amma immoo waa biraa jaraan dubbata. Guyyaa kana keessatti waa meeqa ta'a oolla. Isa kamtu rabbiin biratti akhiraa biratti nu baasee jannata nu galcha an kamii dura kan jedhu kun ilaalamuu qaba. Yoo warri kaan wal faalleessan ani isa kamii dura ani eenyu kan jedhu kun akka nama dhuunfaattis akka ummataattis nu eenyunni yaadamuu qaba baramuu qaba akka eenyummaa koo kamittan
milkaahuudhaaf deemaara jennee of laaluu qabna. Tokko. Lammaffaa immoo eega of barreen booda maal barbaanna? Wanni nu barbaanne dhugumatti hin beekamaa? Ilmi namaa wanni inni rakkatu guddaan isaa waan ofii barbaadu kana wallaaluudha. Nam beekaa jedhee yaada, nam beeka jedhee amana, garuu maal akka barbaadu kana nama hedduu otuu gaafattan akka ummataattis akka nama dhuunfaattis waan barbaadu kana sirriitti yoo yaadee xiinxalee adda baafate malee wanni inni barbaadu kun ifa hin taaneef maanni galmi kee maanni kaayyoon kee eessa gahuu barbaadda maaliin utuu jedhame jiru. Amma fakkeenyaaf as ala masjida kana biffee wayii qophaa'ee jira nyaanni. Dhugaatii gara 50tu jira. Namni waan barbaadu beeku aluma dhufe kan koosii kana jedhee fudhata. Warri hin beekne hoo kamii wayya laata jedhee dhaabbate isii kana ilaala baay'ee mi'oofti isin kun. Isin kun immoo hin dhangaggoofti. Isin kun immoo sukkaara baay'ata. Otuma inni dhaabbatee dhandhamuu warri waan barbaadu beeku jalaa fudhatee fixa. Warri waan barbaadan ammallee hin barre dhaabbatanii yaaliirra yeroo jiranu carraa hundi fudhatamtee deemti. Akka hawaasaattis akkana. Waan barbaannu dura barree itti qophoofnee carraa fayyadamuudhaaf heetu carraan dhuftu hundinuu jaruma fayyadamu. Warri kaanoo mee hamaryannu akkamata akkas ta'uun oolu gaafa wal dhibne mee dubbiin kun habultuu laallaa jedhama. Warri kaanoo habultuun hin jiru. Ichi baaqelaa kaaddarach ati qorattamii jirti miti ammu mataa godhanii bira dabarfachuu malee lafarra harkisuun hin jiru warra kaan bira. Keenyoo wamee laallaa mee hamaryannu afachotuma jedhamu carraan fudhatamee deemeera. Maal barbaanna akka nama dhuunfaatti baruu qabna. Jiruu keenya keessatti akka ummataatti maal barbaanna? Maalumaaf qabsaa'aa jirra? Maalumaaf hojjetaa jirra? Maalumaaf fiigaa jirra? Wanni nu barbaannu ifa nuuf ta'uu qaba. Yoo ifan taane inuma tattaaffanna malee bakka sana gahuu hin dandeenyu. Rakkinni kun nama dhuunfaa bira jamaa biras jira. Maalinnaan bakka deemuu barbaadaman beekamu. Utuu konkolaataan tokko dhufee eessa ala jettanu seeniiti garam akka deemnu mari'annaa utuu isin hin jedhin seentu hin seentanu hin dhaabbattu malee calliftanii duukaan seentanu. Ammoo kottuu natti gali jedha. Kottuu na bira dhaabbadhu jedha. Achiin booda'oo aan bakka hin barbaadu anatu beeka. Ani yoo wallaalee nama biraatu na qaxarata jechuudha. Maaliif na qaxarata? Waan inni barbaaduuf. Waan barbaannu yoo jireenya keenya keessatti akka nama dhuunfaatti biyya duniyaa kana irratti bakka kanan gahuu barbaada. Asin argamuu barbaada. Achiin gahuu barbaada. Fedhiin keenya bakki garuu barbaannu karaan ittiin deemuu barbaannu baruudhaaf dura waan barbaannu of keessaa laaluu qabna. Yoo immoo yaadne malee yaaduu malee wanni namni barbaadu kun ijaan arguu hin dandeenyu. Keessoo nama waan jirtu nama hedduutu waan barbaadu wallaalee gaafa wayii keessaa baati. Gaafa wayii mul'atti. Gaafa inni taa'ee yaaduu jalqabu. Yaadnee maal barbaanna? Ijoollee kana laalame waan barataa miliyoonaan lakkaa'amu maal akka ta'uu barbaadu hin beeku. Mana barumsaa oola. Kutaa tokkoffaa gala. Lammaffaa qormaata jira. Qo'adhaa. Tokkoffaa bahee dabarfadhee waan akkasii otuma jedhu 12ffaa gaha. Yuunivarsiitii seenuudhaaf foormii guutii jedhama. Amma dhaabbate yaaduu jalqaba maal guutuu jedhee nama gaafata. Tokko injiinarummaa guutii jedhan. Tokko faarmaasii guutii jedhan. Tokko hakima ta'ii jedhan. Tokko akkaawuntaantii ta'ii jedhan. Asii waa biraatti mama achi waa biraatti mama. Namichi kun maal gaafataara? Maal haa ta'uudha miti? Waggaa kana hunda guutuu maal ta'uudhaaf barataa turte? Akka namicha buufata konkolaataa bira gahee eessatu hundee wayyaa maal garaagarummaa qaba? Garaagarummaa hin qabu hin bara. Tokkoffaa bahee qormaata fudhee dabarfadhee gaafa jedhaa sana hunda ta'abu bakki deemuu barbaadamu san hin baramne. Akkuma keellaa karaan itti dhufee foormii sanatu dhaabee ni malee siraa callisee deemuuf ture ammas. Foormii qabee yaadi jedhe. Achiin booda tokko kana ta'i jennaan nama dhagahee of otuun dhagahin. Keessoo isaa utuun laaliin gorsa namaa fudhatee waa bara mana barumsaa wayiitti seena. Foormii wayiitiin achiin booda'u filannoo namaatiin jiraata jechuudha. Kana baradhuu namatti hime maaltu na wajjin hin deema maaltu anaa malaa jedhee otuu of hin gaafatin booda barumsa jibbuu wayii dhaqee yuunivarsiitii barata. Akkas ta'u otuun bare sila'aniin baradhu jedha. Garuu maal wajjadda al tokkotti seeneera inuman fixaa jedha. Gaafa fixee dhufe ittiin taabbiin sun hundi lafatti gatame namni jedhamu sun dhaqee yookiin markaatuu galee naggaadee ta'a. Waggaa kana guutuu wanni qabsaa'ame achitti gatame.
مالنا مال برباننا كان بروق ابنا لما جنمتي سدفوا ايس جرا مال بكا غهو بربان نورا هم فغو جرا بكينو امد ابنيسا بكا دابن يغبرين بودا كونكولاتادان انديممو طياران انديممو بابوران انديممو لفو انديممو بكا انديمو بربادو سن دورا بكا جيرو برون قبا بكا جيرو كون كميت دهاتا برمي مالي ركيسا اكا حواساتس ركيني قدام مالني كينيا مالي ركا جيرو كو بانقبو بربران براهيل سلاسي ولين ولدرغم سيسو بربادا إلى سلاسي نيكا كوفي وقاشن تمغهر يرو هندوما دوري في حر يول درغم سيفني مالني دمرت الحمد لله الانبانا الحمد لله نكون فيدو مالي في فيني بريد جرا جچودا متي درو بريد مون جروغا مالغونا الحمد لله بريد متي جدان جروان وني نوتي والمدال شفني دوري في حر يو جنة بريد جرا غرو كراكا من والدرغم سيسو قبنا بكنو ملورا همم فقو جرا جنة ملوف وان الرجل والدرغم سيسو توك وانو من برا ارغت الرا وننو ارغنه همم ولرا فقو جرا سنا والدرغم سيسو وغا دربيف برنا همم ولرا فقو جرا كنا والدرغم سيسو مالي دوريف برنا يو جنة مالي يرو هندوما غاري جرا وننو رغنو يادني غاري جرا نمو نمر 50 كنافو مالني حالات دداتين اوف درغم سيسني ايسا جرا بكي نجرسون برامو قبا كأمتان أكا نما تقوتيس برامو قبا بكي أنجرو يوسون برامي مالي فلقا هندن داو مالي فندن ديني نمي تقو بريد انجرا جدا يرو هندما نفسيانيس شيطانيس أكا نو بريد جرا أكا جنو بربادي ورقانيس كان بربادو مالي في نمي بريد انجرا جدا رفا متي رفتي دمك قبسائن ججيرو بريد انجرا جدا رفا كينيا في نما تقو سوبي دبلته وقت شننو مسجدة صلاة ما شاء الله مسجد نسوبين نما مراسد في صلاة أمني الدنيا الرفا الحمد لله بريد جراجة ما الله نما ميكتو أفر يرو أفر صلاة أفر مسجدة صلاة سوبي كان منت صلاة أنمو مسجدة في صلاة سلا خشوع قبمو طمانينة قبمو أقربين في سنة قوتة صلاة سنة لالو أتو قبو ورّا من التفلالي دمرت ما شاء الله بريدن جراجد الحمد لله جدي أتشكي سمو لفتي شيطانيس بريد جرتا رفيجت ورّا من التسلاة نص بريدة كاينو نمال جلان يرو جماعة أفر صلاة مسجد التسلاة إسي كنمو يرو ساتي من التسلاة نما ميكا ترفار أما آتكاتي ألو مازانين بو من التسلاة ما شاء الله نما دنوچ آلتا جدان إنيس الحمد لله جدي ورمو الربا كيسا صلاة دربيني ايغا ادوم به سوبي صلاة برسدك صلاة افران يروت صلاة سوبي مو ايغا ادوم به صلاة غرو نما ميك اجرا كان مو صلاة منزلاني الحمد لله تسبري دجرتا جدا إسا صلاة برسنديما يو بيجاتي اتي شهادة جت توامي كان چالتا نما ميك اجرا كافر تسبري دجرتا جدا بريد انجرا غافا جدا رفودا كارانجو بريد جرا چوتوان غاري دمالي وتو بريد انجراتين بريد جرا جدني غافا يادني كفاتي تاتي كنافو مال الرجرا كان جدو كوني قبا بك جرو كون برمو قبا دينك ديدان يسجرا برومسان يسجرا حواسم مالان يسجرا وني هدودان مدالو قبنا امرك نجرو مالني بك جرو كان ولالون دغاد الله فرجر فكينيا نسنيكاس أكا مسلمات فلنان أمني مسلمة واحد دول أن أمتا كافرات على جنة كافر وامي كان نوچالم موغافة جنة سمون كين يشنجت وكا مت كافر نوچالا جت نوچالم مالف جال إيمانان چالم اللي وابراتي نوچالو دندا مدي مدالي تي والمدالو فيني رامك مالي برومسان نوچالو دندا دينك دين نوچالو دندا توفتالان نوچالو دندا واحد دول أن نوچالو دندا كنافو كلتي اتين درفمني عالمني سنان أكمت الرقاقبنا جداني يا درة ننجالا نجنة يوفتمني جلابانا أكبيا كينياتي ركنا هدو كيس جر فكينيا نسني خاص بيا عربا والربكتو ليبيا جدا سعودي جدا إمارات جدا بيا عربات والرياو برسنتين زغلتمي والمسلمة مالي مسلمنا ما أمني برا ما فياني مال تو هنكتي
dhaabbattan ilaaluu qabdu. As dabalatee Baaleerra, Arsiirra, Jimma dhaqaa, Walloo dhaqaa bakka hedduu musliimati yaa ijoolleen keenya achitti duute, achitti dhumte biyya alaa yaa maaltu argame maaluma biyya yaa saara waa lama tokko rakkina dinagdeeti lammaffamuu achi wanni jiru sun kana caalaa jedhamee propaagandaa dalagamee dallaalaan haa ta'u feesbuukiin haa ta'u maaliin haa ta'u waan adda addaatiin haa ta'u kana yoo dinagdee allaallee ummanni Itoophiyaa guddataa deemaara. Lakkoofsi Itoophiyaa keessatti kan ummataa lakkaawamee akka Awurooppaatti bara 2005 bara 2005 lakkaawamee ummanni Itoophiyaa miliyoona 74.6 ture. Waggaa 19 hadhaa lakkaawame. Idi har'a 2025 galee Awurooppaadhaan. Idi waggaa 20ffaa keessa galaaraa jechuudha. Waggaa 20ffaa kana keessatti ummanni Itoophiyaa miliyoona 49 dabale. Miliyoona 49 dabale miliyoona 123 walakkaa irra gahe. Hammamtu dabale? Miliyoona 49. Akka ummataatti namoonni nu rizqii razzaqameef qabaa jennee rakkina dinagdee utuu laalini qadaraan sababa goone ija keenya jala jiru waan jiru utuu argin bira baana. Akkamitti bara sana qotee bulaan tokko lafa hektaara 5 qaba. Akka biyyaatti yoo giddu galeessa fudhannee ilaalle bakka tokko irratti 3 qaba. Namichi hektaara 5 qabu suni ijoollee isaatii fuudhee ijoollee warra dhiiraatii tokko qoqqoode. Achumaan abbaan tokko yookaan lama qabatee hafe. Ijoolleen sun waggaa 20 booda geesse maatii horatte ijoollee argatte. Isiin tokko qabdi maal irraa kenniti? Kanaafuu laftan sii kennu hin jiru achi baqadhu waa barbaadadhu dhufa. Barumsa irraa barumsa hin qabu. Waan adda addaan baranne kanaafuu maal inni harkaan miila qabatanii biyyuma Arabaatti baqachuu ta'e. Carraan hojii uumanii asitti biyya kana dargaggoo kana maal goonaa kaayyoo keenya keessa karoora keenya keessa hin jiru. Achiin booda maal ta'a? Dhufa. Kaan immoo magaalaa utaalees biyya Arabaa deemu. Maal qaba? Barumsa qabdaa? Hin qabu. Afaan beektaa? Hin beeku. Maal jennaan biyya Arabaa gaariidhaa jedhama. Achitti naa darbaa jedhee yaada. Asittoo otuu waa baratee rakkina kana hiikna jedhamee carraan adda addaa qophaa'ee dargaggoon as biyya keessatti haftee waa harkatti algatte malee dalagde. Biyyi sun immoo rakkina qaba. Dhumarratti maal jennaan waggaadhaan Itoophiyaa keessatti ijoolleen umriin jaraa hojiidhaaf gahu yoo biqilta nama miliyoona 2 walakkaatu jira. Waggaadhaan warra as gahu kana hojiin uumuun dirqama jira. Warra kana yoo hojiin uummanne hojii barbaacha biyya alaatti deemuun waan oolu miti. Namni jiraachuu qaba waa argachuu qaba. Haala sana keessatti akka godina kanaatti akka ummataatti maal carraan dargaggoon hojiirra jirti moo barataa jirti moo yaalii godhaarti moo karaa wayii jira moo nu waayii kanaa nu yaachisee sarara wayii qopheessaa jirra moo gorsaa jirra moo waa baradhaa harkatti waa qabadhaa tattaaffadhaa hojjedhaa jennee otuu jarri bakka rakkinaa sana hin gahin waa itti maarramu jennee gaafa laalle masjidni waan akkanaan dubbatu. Achiin booda feesbuukii irraa argama. Ebaluun dhaqee dabarfateef jedhama. Ijoolleen dhaqxee nama hedduu baharatti dhuma. Nama hedduutu Liibiyaatti qabamee birrii jedhama. Kana ta'e rakkinni keenya akka muslimaatti maalumaaf namni biyya alaa deemu biyya Arabaa bakka adda addaa kan rakkinaa maaf muslima qofa ta'e. Dhimmi kun yoo masjida keessatti ittiin dubbanne beeta kiristaanatti dhaqnee dubbannamu akka haqiiqaa lafarra jirtu jechuudha. Kun kallattii ummataatiin kallattii dargaggootaatiin kallattii biraas yoo ilaalle jiru hedduudha. Kallattii sana dhaabbannee yaadnee waa'ee isaa xiinxallu malee furmaanni hin dhufu. Tokkoffaa nu eenyu lammaffaa maal barbaannaa sadaffaa eessa jirraadha. Eega sadan kana barreen booda immoo akkamitti bakka sana geenya bakka barbaadamu sana akkamitti geenya gaafa jennu waa lamatu asirratti dhufa. Tokkoffaa maal hojjannee maal dalagnee bakka sana geenya lammaffaa maalirraa of qabnee bakka sana geenya. Maal hojjannee kan jedhu bakka sana gahuudhaaf hojiin waan barbaachisuuf maal immoo utuu hojjetin gaafa jennu akka achirraa gahuurraa nu hambifne maal eeggachuu qabnaa kan jedhu mul'isa. Sana goonu malee hin jiru. Gaafa dubbanne waa'ee tooftaatii, waa'ee istiraateejiitii, waa'ee karooraatii, waa'ee akkasiiti.